በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃ አባ ከንልማ ከነፍሮ ቁልቁሉ ዋቀዮ ቶኮ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ አበዊነ ወአምላከ ቅዱሳን ለዘአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት እስከ ዛቲ ዕለት። ከበጀምቶታ ጃለተምቶታ ማቲወን ዋቀዮ ijoollee qulqulleettii dubaroo maariyaam bakkaa fi haala jirtan hundatti nageenyi waaqayyoo sin gaafadhaatii akkam jirtu akkam yoo nageessan akkam turtan amiin. galateeffamuun amala isaa kan ta'e waaqni abbaa keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan galateeffamee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. kan galateeffamee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. amiin. addeen baatuti haati teenya haati qulqulloota kennaan fannu yala qulqulleettiin dubaroo maariyaam maqaan ishee kan galateeffamee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. amiin. kan kabaja qabaniif kabaja kennaa akkuma jedhu macaafni qulqulluun qulqulloota ergamootaa, qulqulloota tolootaa, qulqulloota dukabootaa, qulqulloota wareegamtootaa, qulqulloota tolootaa akka kennaa fi kabaja isaaniitti kan galateeffamanii fi kan kabajaman nuuf haa ta'u. amiin. egaa akka fedhaa fi eeyyama waaqayyootti saatii kanaan guyyaa kanaan geenya irraati gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akka badii keenya akka yakka keenya akka cubbuu keenya osoo hin ilaalin akka arjummaa fi akka jaalala isaatti guyyaa kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan galateeffamee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. amiin. maqaa waaqayyootiin sagalee waaqayyoo waliin barannaatii kan nu barsiisu, kan nu gorsu, kan nutti himu waaqayyoodha. nuti hundi keenya tajaajila isaati waan taaneef hundi keessan iyyuu bakka jirtan hundatti yuutuubii keenya kana subscribe, like gochuu keessan hin dagatina. namoota biraatiifis immoo akka bira ga'uuf share godha siniin jenna maqaa waaqayyootiin. egaa barumsi keenya guyyaa har'aa ilaalchisee ati waan xiqqoo irratti kan amanamte ani immoo waan guddaa irratti sin muuda. egaa wanta kana yookiin jecha kana kan dubbate gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos yommuu ta'u kan nuuf katame immoo wangeelicha Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 21 jechuudha. ati waan xiqqoo irratti kan amanamte ani immoo waan guddaa irratti sin muuda. jecha kana kan dubbateef gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos imala karaa dheeraa deemuuf yeroo ka'utti hojjettoota sadan isaa yookiin dukaboota isaaniitti waamee tokkoof qarshii 5 tokko immoo qarshii 2 tokko immoo qarshii 1 yookiin immoo meetii kennaa jechuudha. kennaa tokkoof kennaa 5 tokkoof kennaa 2 tokkoof immoo kennaa 1 kenneef jedha yaa maatiiwwan waaqayyo. kan duraaf tokkoof 5 kennesan jechuudha inni bu'aa ba'ii baay'ee keessa darbee akka inni kenneefitti jechuudha. kennaan inni kenneef sun yookiin immoo meetiin inni kenneef sun yookiin qarshiin inni kenneef sun jechuudha ittiin dalagee bu'aa ba'ii hunda ba'ee ittiin dhamee daldalee biyyoota baay'ee keessa deemee daldalee ittiin hojjetee bu'aa buufatee jechuudha. dachaa isaa jechuudha 10 taasifatee jedha yaa maatiiwwan waaqayyo. inni lama kennaa 2 argate sun immoo innis osoo hin taa'in lammichummaa sana osoo hin tuffatin lamaan saniin jechuudha hojii hundaa hojjetee bu'aa ba'ii hunda ba'ee hojii ittiin hojjetee bu'aa isaa buufatee 2 4 godhatee dachaa isaatiin jechuudha eegi jedha yaa maatiiwwan waaqayyo. garuu yommuu tokkoon kan argate sun jedha yaa maatiiwwan waaqayyo wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 15 irratti akkuma hubannu jechuudha. akkuma akka humna isaaniitti isaan tokko meetii 5 isa tokko meetii 2 isa tokko immoo meetii 1 kennee fi biyya fagoo deeme jedha yaa maatiiwwan waaqayyo. gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos kennaawwan inni kenneef keessaa nama kamtu itti fayyadame jennee yommuu laallu kennaa inni argate keessaa meetii 5 kan argate bu'aa ba'ii hunda ba'ee hojjetee ittiin dhamee dachaa isaa yookiin immoo akkuma hixifii jenneen
afaan Amaariffaatiin jennu jechuudha. Kanaafuu dachaa isaa jenna jechuudha. 10 taasifatee galmeessisee eege jedha yaa maatiiwwan Waaqayyo. Kan lama argates akkasuma. Kan lama argates 4 godhatee eege jedha. Garuu immoo jedha yaa maatiiwwan Waaqayyo. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 25 lakkoofsa 19 irratti lakkoofsa 18 irratti kan tokko argate garuu immoo kennaa sanan tuffate tokkicha san maaliif naa kennama akka isaanitti 5 naaf hin kennamu jedhee baay'ee gaddee baay'ee aare jedha yaa maatiiwwan Waaqayyo. Lafa qoffooree awwaale jedha yaa maatiiwwan Waaqayyo. Lafa qoffooree ni awwaale. Egaa ka addunyaa kana irratti fudhachuun fakkeenya hin danda'ama. Maaliif namoonni baay'een jechuudha kennaa isaanii kennaa faarfannaa, kennaa isaanii kennaa daaqonummaa yookiin kennaa qiddaasee, kennaa isaanii kennaa barsiisummaa, kennaan isaanii kennaa adda addaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf kenneera. Akkuma kennaan adda addaa isiniif kenname garuu hafuurri tokko kennaan gargar akkuma jedhu yaa maatiiwwan Waaqayyoo dhala namaa hundaatiif kennaan kennameef jira jechuudha. Kennaan hojjechuu ni jira. Kennaan faarfannaa ni jira akkuma amma isinitti dubbadhe jechuudha. Kanaafuu kennaa keenyatti eenyutu fayyadame? Kennaa kanaan akka namoota meetii 5 argate kanatti eenyutu kennaa isaatti xifii yookiin dachaa isaa kaffale? Kennaa isaatti eenyutu dachaa akka namoota tokko 2 qabaatu kana jechuudha 4 taasifatee jiraate? Kennaa keetii irratti jedha yaa maatiiwwan Waaqayyo. Kennaa keetii irratti yoo kennaa qabdu irratti kennaa sanaan yoo fiixa baate, kennaa sanaan yoo hojii dalagde, kennaa sanaan yoo bu'aa argisiiste Waaqayyoon kennaa dabalata siif kenna jedha yaa maatiiwwan Waaqayyo. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 25 irratti jechuudha. Kanaafuu namoota kana hundaaf jechuudha gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos kennaa garagaraa kenneef jira waan ta'eef kennaan isaan kenneef tokkoof 5 tokkoof 2 tokkoof 1 kenne waan ta'eef kan 5 kenneef jechuudha 5 dachaa baafatee argamsiseera. Kan 2 kenneefis dachaa isaa taasifatee 4 taasifateera. Kan tokko kenne garuu kennaa isaa sanni awwaale. Kanarraa nu abaraaruu maatiiwwan Waaqayyo. Maaliif kennaa gooftaan keenya fayyisaan keenya hunda keenya fiyyuu kennaa kenneera. Kennaan inni kenne kennaa garagaraati. Garuu immoo namoonni baay'een kennaa isaanii dagatanii jiru jedha maatiiwwan Waaqayyo. Kennaa isaanii dagataniiru. Kennaan isaanii tokkoffaaf kennaa faarfannaa ta'uu danda'a. Kennaa barsiisummaa ta'uu danda'a. Kennaa hojjetaa ta'uu danda'a. Kennaa sammuutti waa qabachuu danda'a. Kennaan garagara garuu immoo hafuurri Waaqayyo tokko waan ta'eef inni kennaa hunda keenyaaf kenneera. Meeqa keenya tuuyuu kennaa keenyatti fayyadame? Kun kan jedhu gaaffii keenya hundaati jechuudha. Kanaafuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Wangeela Maatiyoos boqonnaa 25 lakkoofsa 19 irratti akkas jedha. Gooftaan hojjettoota sana yeroo dheeraa boodee deebi'ee dhufe jedha maatiiwwan Waaqayyo. Kennaa isaan kenneef booda yeroo dheeraan booda karaa isaaniitti deebi'ee dhufe. Yeroo kana hojjettoonni isaanii dhufanii kennaa 5 kan argate sun yaa gooftaa ati kennaa 5 naaf kenniteerta, meetii 5 naaf kenniteerta. Aniyyuu garuu immoo dhamee bu'aa bahee hedduu ba'ee kennaa 5 buufadheen jira, 10 taasifadheen jira jedhee akkuma dubbate jechuudha gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoositti. Namichi kun kennaa 5 kan buufate kun kennaa 5 buufate 10 taasifateera waan ta'eef gooftaan immoo fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akkana ittiin jedhe ati namicha ba'eessa, ati waan xiqqoo irratti kan amanamte ani immoo waan guddaa irratti si muuda jedheen yaa maatiiwwan Waaqayyo. Maaliif kennaa isaa seeraan fayyadameera waan ta'eef kennaa isaa sanatti bu'aa bahee hedduu bahee dhamee bu'aa sanarratti dachaa isaa taasifatee waan argateef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos baay'eetti gammade jedha maatiiwwan Waaqayyo. Namicha 5 argatee bu'aa isaa 10 taasifate kanatti jechuudha. Akkasumas immoo kan 2 kennameef sanattis gaafate jedha maatiiwwan Waaqayyo. Innis maal jedheeni yaa gooftaa ati kennaa 2 naaf kennitee jirta, garuu immoo ani osoo kennaa 2 sanaaf kennitee osoo hin callisee hin taayin dhamee bu'aa bahee hedduu bahee hojjetteetiin bu'aa 2 sanaan dachaa isaa 4 taasifadhee jira. Kanaafiyyuu kennaa kee lafatti hin laanne jedheeni gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti dubbate jedha. Baay'ee gammade gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ati nama ba'eessa, ati waan xiqqoo irratti kan amanamte,
ani immoo waan guddaa irrattan simuudha jedheeni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos itti himee jira jechuudha. Kanaaf gaa torbeen jaaffaan kuni torbee Gabri'eel jedhama jechuudha. Gabri'eel jechuun tajaajila amanamaa jechuudha yaamati waan waaqayyo. Gabri'eel kan jedhu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos tajaajila amanamtoota lamaan kanaaf kenne jechuudha. Gabri'eechuun hojii yoo ta'u heereechuun immoo amanummaa jechuudha. Kanaafiyyuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos tajaajiltoota kanaaf Gabri'eel jedhanii isaan moggaasee jira. Kanaaf torbee jaaffaa kana qulqullichi Yaareed Tsooma Duggaa irratti akkasiin faarfate jedha yaamati waan waaqayyo. Torbee kana moggaasa yoo ta'u torbeen kun torbee Gabri'eel jedhanii moggaasee jira waan ta'eef torbee kana kan geessan hundi keessaniyyuu torbeen kun sirriitti murteessu. Wanti hunda murteessu keessa inni tokkoffaan maalidha? Wantoota kennaawwan kenname kennaan waaqayyo kenneef akka kenneefitti bu'aa isaanii buusuudhaaf warroonni hundiyyuu kan dalaganii jechuudha. Gooftaan gaafate inna tokko kana gaafate jedha yaamati waan waaqayyo. Kennaa tokko kan kenneef kana gaafate innis akkasittiin jedhe ati osoo hin beelayin beela nama baasta. Ati osoo hin dheebotiin nyaachisuu dandeessa. Kanaafan ani kennaan ati tokko naaf kennite sana awwaaleera tokkicha sana siin fidee jira jedheni yaamati waan waaqayyo. Gooftaan keenya namicha kanatti baay'ee gadde jedha. Kennaa isaa nama awwaale kanatti baay'ee gadde. Innaa akkasittiin jedhe ati yaa nama hamaa kennaa kana irraa fudhatii namoota yookiin kennaa 10 kan buufate sanaaf kennaa jedhee gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos kennaa sana kanuma argate sanayyuu xiqquma sanayyuu irraa fuudhee nama baay'ee qabu sanaaf kenne jedha yaamati waan waaqayyo. Kana kan laallu addunyaa keenya irrattis baay'een keenya faarfannaa yookiin immoo nuti sagalee hin qabnu jennee dhiisuu dandeenya. Nuti barsiisummaan nuuf kennamne jennee adda kutuu dandeenya. Garuu immoo gooftaan keenya kennaa hundaa keenya fuunuuf kenneera. Kennaa namoota hundaafuyyuu kenneera waan ta'eef kennaa keenyatti fayyadamne akka aarra tajaajillee burus immoo dhaaltu mootummaa isaa akka taanu fedhaaf eeyyama waaqayyo nuuf haa ta'u. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namoota lamaan kanatti baay'ee gammadee nama kennaa isaa awwaaletti garuu kennaa isaa irraa fuudhee namoota biraaf kaa'ee jedha yaamati waan waaqayyo. Inna kan nu barsiise, kan nu gorse, kan nutti hime maqaan waaqayyo kan galateeffamee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Wasbaata ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቆየን። አሜን።